kan damma godhee sitti haasa'u jechuudha. Gaafa takka kana keessa buufate jechuudha. Alaqa hin eegne afaan isaatii dhabee gandaqa hin deemne haala mijeessa madaalan sirrii. Toto. True. True. Ganta. Akkam kabajamtoota daawwattoota keenya har'as viidiyoo bashannansiisoo fi bohaarsoodhaan walitti deebinee jirra. Maatii kanaaf haaraa hordoftan chaanaalii kan subscribe gochuudhaan nutti dabalama. Viidiyoo kana laayikiin xiqqaa ta'e laayik gochuudhaan gara viidiyootti. Booneti miti beekta, booneti miti an, boo'ee tan si dhabee. Jabaa deebi'ee nuuf kinooriin. Obboleessi gaaddisa jirutti dagalee jireenyaa utubee sadhaabasiif caala qabeenya dursee birmataa kee guyyaa rakkoof gidiraa isa fiigee dhufa hunda dursee sirratti bakka keessiif dhaanama caba kee fokkolee ofii dhukkubsataa sin jaalladha siin hin jedhu afaan saatiis baasee hojii isaan dubbata. Bar obboleessa jechuun gitan qabu beeke abbaa kee lammataa waaqa obboleessa nudhaan nu badhaaste uumaa koo gala. Dhugaa dubbachuuf taanaanii walaloon obbolaadhaaf birraa hedduu isaan argaa garuu kan akkasa kanaa natti tole hin jiru. Obboleessa keessaniif viidiyoo kan akkasiin sheerii gootan abdii guddaan qabaa. Waaw mucaa qashtii akkumaan si harkennaaf taate na fuudhi piliis. Amma ani tafuudhaa biran jiru bareedduu qarshiin qabu xabshiidha. Manaawu mana jiguudhaaf xiqilfate tokko keessaan gala. Humaa rakkinni jiru ani manaas makiinaas qarshiis wahayyuu na bira bashbashi atummaan naan jeeshi. Galatoomi qashtii an dalagadheetiin maallaqa kiyyaan mana jaarradhee fuudha malee in heerumu yoo nama haayaa siin jee qabeenyaa fi wanni hundi keeti niin fuudhen jaamu niin heerumee malee. Maal rakkoo qaba dugoo wanni guddaan jaalala maallaqa ani baasee ati baastee takkumaa bar. Rakkooni qaba malee akka ajaa'iba qaba amma haayaa jee yoom sitti heerume gaafa wallolle ati manaa fi qabeenya keetirraa eessa sokkita anaatu sokkaa kolkolow an jaarsaan ta'uu barbaada malee jaartii miti. Namnillee maal naan jaa jaaloon jaartii ijoollee sokkee kolkolow. Sai kana irratti akkamsi yaada qabdu hangaruu badaa yaadan qabu kana waan tokko jechuun barbaada. Namni amma maa akkana taatee nuun jechuu danda'u hin jiru. Hoo jiraatee ufumatti iyya malee namni isa dhaga'u hin jiru. Warri tokko kanumti durii sun kan gurra keessan irraa isinitti yoo jiraate immoo carraa keessan homaa gochuu hin dandeenye. Oromoon sana bira darbee jira. Namni amma maa akkana taatee nuun jechuu danda'u hin jiru. Hoo jiraates ufumatti iyya malee namni isa dhaga'u hin jiru. Warri tokko kanumti durii sun kan gurra keessan irraa isinitti yoo jiraate immoo carraa keessan homaa gochuu hin dandeenye. Oromoon sana bira darbee jira. Ajaa'iba garuu qodattee isaa argate inni. Gara amma qodaa amma kanaan bishaan dugdatti baatee gad jedhee miiccachuu yaadama amma waan akkasii garuu maaf akkas taate hin jennuun nuyi. Nagaadhaa giiftii koomaayi. Nagaadhaa natti tolee man faarfachaa ooleenu faarfanna maalii? Anoo faarfannaa seemu. Gogatoo. Maali joon? Faarfannaa irratti deemtan faarfachaa oolooyi. Faarfannaa dhaseetanii egaa jireenyiyyuu waan baay'ee wal nurkaa rukuchiisaa jira dhuguma immoo anayyuu faarsaa natti fakkaatee ture gaafa isaan akkasittiin xinnoo ishee duukaa mataa raasanii. Godinni Oromiyaa naannoo kam keessatti argama? Yeroon qabdee? Shawaa. Shawaa keessa. Godinni Oromiyaa naannoo kam keessatti argama? Shawaa keessa. Shawaa kaabaa moo shawaa lixaa? Shawaa lixaa. Shawaa lixaa. Godinni Oromiyaa naannoo kam keessatti argama? Shawaa lixaa. Amboo gara liqii gasa. Gara kam jalli ta'a? Sumara. Eessa turan isaa yeroo baratamaa ture? Oromiyaa hin beeknu akkasumatti keessa jiraanna taanaan jamaa rakkisaadhaan maal taatanii eessatti deemaa jirtu? Shawaat keessatti argama Oromiyaan.
Ina Oromoo, ina dhaggeeffadhaa gurri keessan asa jedhu namoonni taaksii kana keessa jirtan gargaarsa keessan hin barbaada. Ani faarfataan fayyadaanii faarfannaan kun jalqabaayyuu ba'uu didee albeema miti faarfannaa tokko guutuu na dhabe. Faarfannaa tokko immoo singilii lakka kadhee birrii dhabee na gargaaraan jedha. Waliin taanee immoo dhaggeeffannaa amma immoo faarfannicha isinii jedha. Kadhannaan laga jajjabaa faarfannaan laga jajjabaa dafee nama qaqqabaa jedhee faarfataan dhabaan. Kun amma duuba eegamee istuudiyoo godhee akkama hedduu amanamne. Garuu uummati na gargaaru na bukkee dhaabbachuu bukkee dhaabbadhaa. Deebii naa godhaa viidiyoo godha koppii naa godha. Shaaloo. Nuyi waan nuni ilaallanne keessa nu gashina. Faarsaa ittiin qalladina. Irri sii du'e sii gaggabe siin jedhe afaan damma godhee sitti haasa'u jechuudha. Gaafa takkaa kana keessa buufate jechuudha. Gaafa takkaa gaazii isaa qeeyyare si quufe siin jedhaa silkiillee sirraan kaasu ittillee tolu si wajjin haasa'u situ kadhatee duukaasaa jechuudha. Si galee shamarran keenya. Namni afaan damma godhe jaalala dhugaa onni raas jaalatuuti miti ilaalcha keessa gasha. Ati ashaboo miti bakka hundaa deemte kan qamma samtu. Okay? Ilaali akka argite hin deemin. Please gorsa hawwiiti kun. Wow. Hawwiin shamarran Oromoo keenyaaf gorsa bareedaa laatte. Viidiyoo kanarraa akkasii waa barattan abdii guddaan qaba. Isin dhalaaleen paarsantii 9% maallaqa likki jaalatta. Maal isaati koy obboleetii dhalaa manaan qabdu akkana ittaan xiqqoon qaanfatu. Ayee qayaa guutak. Isin dhalaaleen paarsantii 10% maallaqa hin jaalattan. Ammoo eegaa akkana faajee malee akkanee kun tanaa kana. Irra jiranii. Obboleettii isaatiif parsentii 10 qabeera jechuudha. Wow. Gowwaa paartii 13ffaa nutti dhufeera. Ishi. Ela lammi eessa deemaa jiran moo laata? Naati akkam jirtu nagaadha. Lammi eessa deemaa jirtan moo? Jaalallee kiyya wajjin wal beellamneef ishii bira deemuudhaaf ani amma. Akkasitti bareetti immoo akka gowwaatti hin deemin. Akkuma dhiiraatti of tuuliti bareediti deemi. Gowwaa ta'uu qabu akka dhiiraa ta'uu qaba of tuuluu qaba. Lammi maal taanani maal jennaan intalli boosee kan deemte. Sinof tuuli naan hin jenneere achumaan deematan eenya abbaa keessi waamen jedheen. Ani koo maal jedhaan eegaa jira. Oye lammii gowwaa. Daddaraaroo yaabbadan hojjette jarri. Kam jirtu nagaa kiyyaanii yeroo dheeraaf sosobee ofii koo ziikaaf jechan isee hojii koo kunoo murteessee artiitti seenuuf qopheeffadhee yeedaloo hiphaappiin taphadha afaan oromootiin barreeffadhee walaloo. Afaan keenya walitti qindeessee duraa fi dubbanna kee wal cina tarreesse sirluka isaa eege galumsa isaa beekee erga isaa qeeqee. Loko daba aku Oromia kaaba Tanki prabilita itirkise dhaba Kusa jecha seene jechoota funaane Takka wali godhee wali Seekana xurutti wajjin reaakti gochuu qabna. Warumti daddaraaroo sana ilaalan iyyuu miira addaa keessa jiru nu immoo maalee nare. Rarraaseen yeroo isheen ka'uutti walitti tarsaase sagalee bareedaan waan miidhagfaneesse afaan oromootiin hiphaapii qopheesse dhaggeeffataa mara gurratti qopheesse. Dhaloonni hiphaapiidhaaf alaqa hin eegne afaan isaatiin dhabee ganda hin deemne haala mijeessa madaalan sirreessa loogiif gaaffii barootaa yookiin gaaffii oromootaa dheebuu artii namootaa afaan isaanii galuun hin bohaarsa dhaloota jalangoo bakka maraa jirtanii kam jirtuu nagaa kiyyaanii yeroo dheeraaf sosobee ofii koo muuziqaaf jechan isee hojii koo kunoo murteessee artiitti seenuuf qopheeffadhee yeedaloo.
Hip-hopin sabada afaan Oromootiin barreeffadhee walaloo. Ani kana raaju yeroon beekaa jallisu tufii qaba jedhu yeroo afaan koo banadhu dubbii natti fe'u yeroo namummadhu suusiin qaba se'u ani barsuusiif miti ardifa namummadha qorra isaan dadhabe muuziqaan haguuggata. Yeroon afaan kootii rabbii dhangalaasa daansiin mucaa ajaa'iba. rukutaa muuziqaan dibbee gurraa raasu abbumeerree mimi ooftu waan shee jedhanii hasaasu itti nu dabalii jechuun na kakaasu. Namoonni dhaggeeffata kan wanna naasu namni kan walaloo isaa raajeffata inni kaanis ergaasaa qalbeeffata 99 dhaggeeffata dargaggeessi ergoon cuqqaallata shamarran hunda isaaniitu jaallata dhimmichi nama mara ilaallata. Maaloo maal jedhaa naa galuu dide hojjete harmeen onni moolan beekaa namatti tola hojjedha baay'een dhokatee dhaggeeffata namni baay'een kan biraan dhaggeeffadhu jetti ijoolleen waaman. Harara dadaraaroon keenya bifa ajaa'ibaatiin adeemaara. Daansiin mucaa baay'ee namatti tola akka madireekirra achi deemee yaada jara sanaa fuudhee baay'ee na tamacheera. Mee warri mucaan kun isin tamachee koomentii jedhatti yaada keessan laadhaa. Mr. Kam, nice to have you here. As you know, our country Ethiopia has so many resources. So just our business also has so many sectors. So in which department or in which sector you want to work with us? Please can you tell me a little bit about your business that you want to work with us? Do you have any business idea? True or false? True. True. So please can you tell me your business idea that you want to invest? True. Please tell me the business that you want to work with us. Please tell me the business that want to work with us. True. You guys are kidding? Are joking with me? Why don't you kill me? True. Are you joking? True. Please tell me the business that you have. True. Don't you have business idea? True. Oh my God. You guys, please tell me the business that you want to engage with us. Come. True. True. Are you kidding, you guys? True. Abumetti me wanne nije do na galle. True. True. Ante jadi kamu ante dubbadhu. True. Mus ifau. Rakkoon qabu. Toto. True. True. Gamta. Hojjechaartu. Maal wanti hojjechaartan kun? Maal gochaa hojii jira jechuun kun maal gochaa jira? Haasaa jira. Dhimma hojii irratti haasaa jira. Walii galaa jira. Wantoota haasaa manaasufnee walii galaa jira. Haasofnee eeggatu murreetu. Tottoobaa ammaa qixxee eessatti dhageessati maqaan isaa tottoobaa ta'ummaa. Yeroo ishee hojjetu na teellaa deemtanii tottooban isin jettan maaloo dhaadhamu jedha. Hojiirra jirra biyya argaa jirtan akkana hojjechaa finnee turre finnee amansiisne waan meeqa walii wajjin dubbanne turuu hedheena jeegallee mana. Ani hojii hojjechuu hin danda'u jedha amana. Ati mootummaan warra hojii hin qabne hojii uumaa jedha. Yeroo hin hojii uumnu na teellaa deemtanii tottoobaa akkamitti hojjetan hojii. Moo hojii dhiisiif hojii meeqa faana jalaa kuffistu kana. Maal godhan kana? Moo aga buduudhaan jedhu mucaan kunis hojjetee nyaatinidha hin jiraatinidha. Akkasii. Waan asitti mumna hojii koo keessaa naa ba'an. Hojiitti hin jira keessa deemtanii na teellaa deemtanii tottoobattanii mucaa Oromoon godina. Adiidha mucaan. Akkasumatti qaba. True. Maqaan itti muna deemu. True. Turuun kee haa turtu. Oh, garaana dhukkubee kolfuu keessa bahe. Waaw, diraamni dhukkub baay'ee koomedii ajaa'ibaa gati qabatee ceebbee gidduu kan ammoo
Hayyeen kabajamtoota daawwattoota kiyyaa viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanneen turanii haga dhuma sagantaa kanaatti na waliin turuu keessaniif galatoomaa yaada keessan koomentii jala naa kaa'uun dagatinaa viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti chaaw chaaw.